Akkam jirtan kabajamtoota daawwattoota Forex Entertainment jirra jirtu isiniin jechaa qophiin keenya arraan sana qophii qara jaalalaa garuu faallaa ka godhu qophii baga geessaniiti. Baatii jaalatamtuu baatii kabajamtuu waggaatti yeroo takka nu dhuftu geenye jirra baatii Ramadaana. Kana sababeeffannee sagantaa baga geessanii namoota hiriyoottan keenyaa fi warroota itti dhiyaannu nama heddullee miti nama hedduu dubbisuu hin dandeenye so namoota muraasa irraa fudhannee akkasuma immoo nuti akka shamarranitti soomanni kun maaliin nu dhufa maaliin nurraa kuta waan jedhu anaaf dastuun xiqqoo irraa isinii kaasna waanuma isin hundi beeytanillee akkasuma immoo mudannoo waan qabnu takka takka kaasnee dubbanna hanga dhuma sagantaa keenyaan waliin turan afeerraa teenyatan kabajaati. Kanaan duratti immoo daawwattoonni Forex Entertainment biyyoota nuti irra hojjennu biyya nuti keessa jirurraa kaasee hanga guutuu idila addunyaa kan jirtan hundinuu baga baatii Ramadaanaatiin isin gahee Ramadaana milkii jaalalaa ka gammachuu kaniif waan yaaddanitti argattan rabbi isiniif haa godhu. Akkuma caaltuu nama jettee nuti hanga tokko waan Ramadaana wajjin qabnu ni kaasna addatti immoo qophii qara jaalalaa godhannee akka finnuuf kan kaasee namoota biyyoota irraa fagaatanii fi yookaan immoo namoota maatiidhaan adda jiraatan jaalala hiriyaa jaalala maatii jaalala waan barbaadanii jira ergaa jaalalaa kaniif nu bira ga'ee jira saniif bifa qara jaalalaatiin isiniif dhaleessuu dhufne anillee bakka jirtanitti namoota nan jaaladhu hiriyoota kiyya caalturraan eegalee guutuun biyya addunyaarra jirtan baga geessan hanga faamilii tiyyatti atio baga olmaanu geenye silaana jechuu baatte siidhumatti Ibrahim beekaamincha baga olmaanu geenye hundi keessan akkuma ishin jettee bakka jirtanitti Ramadaana barakaa qabuu fi khayrii inshallah jaalalaan seenee jaalalaan nurraa bahu rabbi nuuf haa godhu khayrii qabu hunda keessaa fudhannee itti hojjennu rabbi nuuf haa godhu ani addatti naman baga ittiin si geejja'uun qaba. Unu arra guyyaa bageessaniin geenye dhaan deemu baga geessanidha. Okay, maatii tiyyaa fi hiriyoonni kiyya hundi isiinu jette hundi keessan hordoftoonni Forex Entertainment baga ittiin isiniin gahee isiniin jechaanis addatti immoo haadha manaa obboleessa kiyyaa soorattii jaamti baga ittiin si gahee isin jechuun barbaada. Maalif kophaa eettee maa kophaa filatte maalif kophaa baaste eegin if baree ifan jechuun waa'uma soomanaatiif jaalala namummaa baree soomana bara dabreetiin biyyatti soomana sanisiitu na soomansiise anaa fi mucaa ishii xiqqaa tokko qabdi ilmoo ishii sanii fi ana garaagarummaa bakka akkasitti na soomansiiste mucaa daadaa taatu obboleessa taate ilma obboleessa kiyyaa jechuudha bakka haati manaa isaa addatti na soomansiiste sila akkan ani isaan obboleessa kiyyaa anarra guddaadha walirraan dhalanne isiin ammoo akka annama agartee isirra xiqqaa obboleettii xiqqoo na godhatte amma umriin naati irra xiqqoo dhamma isiini akka bakka nan bakka maal jee akka nimun beeku baga ittiin si ga'e sooriyee maatii ta'e hunda wajjin jechuun ni barbaada. Bareedaadha. Osoo ni fi viidiyoo daawwattoota keenyaaf yookaan ergaa nu biroo dhufee kanan dhageeffanne an soomana wajjin waan hin qabu sitti immoo an kaayiroo ture jechuun yaadachuun leen fedhu hangaan jiru garuu soomanaan biyyarraa deeme Harargeetti soo jijjiir jaaniiti kudha shanii irratti nyaata torbaan lameen dura hin nyaatamneetu nyaatama. Guyyaa 15 irratti. Arraan sana guyyaan silaan biyyarraa deemu guyyaa soo jijjiirsanii. Amma guyyaa kana marqaa godhachuu deeman. Maaliifuu nyaatota duraan nyaatamu sanirraa addatti soo jijjiirsanii godhuu deemanii mire amma ummaan tiyyaa fi abbaan kee hundinuu maatiin gara baadiyyaa jiranii obboleettii tiyya tanarraan dhalattee jira tara nyaata goona. So arra taraan dabareen ta'etti achi godhaadha. Wallollee muka tokko miila keessa dhee miilli ni dhiigee amma hiriyaa biyya takkaa jira wajji biyyaa boodhaa karoorsine an deemuu yaadan qabu garuu sababa isheetiin deemuu fedhe galgala soo jijjiirsan hin nyaanne godhame maskoota irraan jechuudha uffata keenya fuudhee oguni maskoota gabbuu waaniin huccuun fuudhee deemu keessaa mushixaan mataa qilaq jettee sibirtoo irratti oguu buutu qixixixixi na dhagoon olanjee sodaachaa akkasi deeme soommanni guyyaa 15 soo jijjiirra irratti biyyaa bee soommanni kun anaaf soommanni gisee hunda oguu yaadadhee bas gammachuu itti ga'uutti haa gammadu malee hedduu na dhageeffama gisee hunda waggarraa soommanatti jechuudha kan himaata heeraatti fagaadee soo jijjiirri illee nyaatiin sanii
asmaanii amma siriyaanti ta'u biyya bana san illee nabraa duteera biraa mataa godhuu fi namoota muslima addunyaa kanarra jiran hundaafuu baatiin waggaa keessaa baatiin ramadaana baatii ajaa'ibaati so warri muslima taatanii baatii jaalatamtuu tanaa fi akhlaaqa gaarii kennaa namaa qopheessuu mana bareeffachuu waan baatii godhata kan hin godhamneetu godhama. Saa dhugaadha. Marqaa san hin nyaanne mi? Hin nyaanne. Soomana sanuu. Gaafa biyya Kaayiroo tana dhufu deemu marqaa jedhama. Marqaa si qopheessanii irra dhiistee dhufte. Bakkaaraan. Dhiisee dhufne nyaadhee deeme. Nyaatte? Nyaadhee deeme. Ani bakka jechuun waan qopheeffachuuf hamileen sun soo jijjiir ta'uu fi guyyaan wanni nyaatamu marqaa ta'uudhaaf haa ta'u malee an akkaan itti furee akka itti baane bakka shaakalli keenya osoo maatiin nu nagarree dhokannee deemu waan tureef jecha nyaanne. Akkasittiin soomana ajaa'ibaa yaadannoo tanaan qaba. Yaadannoo ajaa'ibaati tan dagatamne. Ammas tasan duraaga soomana I think waggaa takkaa waan seeraan soomana natti fakkaatu. Bakka jechuun yaadadhee. Ni furtame. Nyaata anileen kaawwasun biyyaan bahin ture akkasumattiin ture. Naafeetanii yeroo takka biyyaa ba'an natti fakkaate yeroo jalqaba gaafa biyyaa bahu anileen waggaan keenya gaafa walumaa galatti akka hanga amma isaa yeroo takka biyyaa ba'an jechuudha. Yeroo sanitti soomana cinaa eeloo buusa eeloo gizee buusnu kushinaa keessatti ibidda ijoollee dhiiraatti laqabna maatiin tiyya nama hedduudha biddeena dila buusna beekte so gizee asrii kana dheebodheetiin aduun tun laala qab na goote ibidda wajjin bishaan qabu godhee afaan xaragadhee gaafan taa'u afaan qaba akkuma dhugatti bishaan akka waan soomana furree sanbooda garaan kun dhukkuu Najechuu ture so kameraamu biyya namaa keessatti biyya namaa keessallee biyya Arabaa Suudi Arabiyaa sanitti wanni asirratti Suudi Arabiyaa kaasiif namoota biyya Arabaa keessa mana madaamii dalaganiif soomanni kun nuti nuuf gammachuu haa ta'u malee isaaniif hedduu ulfaataadha. Obboleeyyan kiyya warroonni shamarranii rabbiin isin haa dandeessisu keessattuu biyya Arabaa keessaan biyya kana takka dalagee hin beeku biyya Arabaa Suudi Arabiyaa sanitti viidiyooleen qaba bakka mana dalaguu ture san jechuudha gizee nyaata gizee wanti goonu soomana hedduu ulfaata so biyyoota Arabaa hundatti akkasuma jeetiin amana ijoollee shamarranii rabbiin bakka isin jirtanitti isin haa gargaaru soomana nuuf gammachuu nuti warri taa'ee soomanuu fi namoonni dalagaa dhuunfaa qabaniif kun nuuf gammachuudha isinillee gammachuma san keessatti dalaguma akkasii dadhabbii dila sanii wajjin dabarsitanii rabbiin gartee isinirraa guutee waan barbaadan isinii argamsiise isin haa galchu biyya keessanitti waan barbaadan yaada keessan biyya yoo ta'u waatee karaa barbaadan rabbii isin haa milkeessu isin haa gargaaru jechuun hin barbaada. Bareedaadha. Kanuma mudannoo biraan ni qabda Ramadaan hojjetu. Mudannoon ani qabu biyyuma Arabaa sanitti laal. Biyya mana ganda tokkoon ture ganda tokkichi suni so asri sa'aatii torba lamatti hirriba kan sa'a lamatti zurii boota no zurii sa'aatii Itoophiyaa sa'a 8 egaa zurii fi asri idduutti hirriba kana soomana waan ta'eef gizee hogga san kaanirraa hanga galgala furree tara isaan taraawullee deemanii salaatan manatti salaatan manni kanyi sun masgiidan dhaqanii dhalaadha qofa irra hedduu waan ta'eef hanga isaan salaatanitti ni dhaabbanna kana guyyaa tokko ijoolleen ani wajjin dalagu mucoon hiriyaatiyya kiristaana soomanni keenya walirra dhufe soomanni kiyyaa fi isaanii ishiin ortodoksii waan ta'eef soomanni isaanii wanti walirra dhufe namoonni wanta ortodoksii beekan ni beekan jeeti yaada ani soomanaa isiinis ni soomantii kana finneet nyaanna kana finnee nyaanna kana finnee nyaanna osuma jennu dalagaa jechuudha nuulatti lachuu qufne. Beelan jechuudha. So sanin qaba. Mudannoo soomana keessa dilan qaba. Garuu hundisi kan nama gaddisiistu. Arraan tan ammoo guyyaa gammachuuti. Waan ta'eef simannaa Ramadaana baatii jaallaa kanatti waan jiruuf gadda kaasuu hin barbaanne. Bareedaadha. Ani immoo soomana hiriyaati hita kana dura dalaguu ture. Baatuma takka soomanaaf hin bira dhaqee meeshaa dhiguu jira. Lakka bakka meeshaatti dhiinu gubbaa qoxaariin ifaa tuqamtuudha san dura achi amalu bakka yelaan miirrifadha jechuun naasuun danda'uusi waa shaqamsinaan ni babbaaraga amma guutana wanti ni facaate jettee rabbi sitti fudhate jechuudha osuma meeshaa dhiinu ammoo wanti akka nama rasaasa dhukkaasee maskootaa banaadha beektees cinaan aan waan kanaa utaaleen seene waan namni xiyyitee jira nutti as naqasee jee fiigee darbeessa nyaata itti dalagan jala dhokadhee ganti guutuun oriyaa dhufan ishiinis bakka meeshaatti dhiinu san jala kuttee as jirti Kaayiroo tana saadaa jaamtii hiriyaatiyya so sa'aa meeqa guutuu bahuu didee darbeessa jala miila qabbaniin harkisanii
إني بويا بس أكان ديسه بقى سامي كتوري سو ما نبر مش هادي كجر سو يادن إيجانا صرف مدرنون سو ما نقيسان كابو تاي دون عرف أجيسته ساني أما سادا نسبة جيسه أبليتين ديتا سو دربا جرت يرو جل كباب بيجنا ما تيتا من تجرا كميا بقى جيسه أتلني أكيد الفاتو تيمي ما سواني كنا كسي الفاتو يا أبشري سو ما نجاري خا مچو أتي يرو جل كباب أنا فايد دو ترى سو نما برتما ونونتنو خنافي خيسمتو شمرانيتو مننا ما خيسيد دودا إسان توماس أكوان لبون ساني سو منت ورسو منو نمنا ما فونين جاني ساني ربي سناغر غارو بلين خي خنيفي مننا ما خيسو جرتون هندي خيسانو سنينجچا أمان تنمو إرغادو في يا إرجالين توني ريوتان كينيا نما نوتي دالان نيچون نموتا سايبن أناف سايبن خيا أشي في اللي سايبني جولي سايبني أكو مدوات أكتي أكن جنان أو نوتيس نما جنون كابنا جاني چودا فيديو لي ديكا تكتك هنگي نينو إرغاني جراني فيديو تنس داوا دادا إسيني تكسمتي كومنتي يادا خيسان أشي جلان نموتا بربادن مقايا مودان أكس مهمس سومانا خانا خيسا دستو فيجالتو وانا كنا نودلغا جتاني خيادك أبداني سيوته يادوتا فيديو لي خانا ران كابني جلافو داني ندلينا مالف خمي يرو هدو مالف يادا خينيرا تندليني وان جون نمون نودي يادوتا ميديا خينيا خانا وجي ولين كابن نفادا واني سيادا مخاستني في لاليوس نمالي كومنتي لي ديسان سرتي خردفنا سو وان سومانا خانا دستو فيجالتو ناكا شمرانيتي نودلغا بفدرامتي ناتهو بفوت مفيد نودلغا خجتن يادا خاصو ندنديسن يادا خيسن سنرتي نوتي فداني بلسني دلغو كوبي دن جاني خيرات وما وانين اني جو وغما خياني بقى اتين سنجي هردفتوني ميديا فوركس انترتينمنت هندي خيسانو الردي بدان بقى اتين سنجي رمضان كريم ورقو تمام فيديو إثيوبيا را إيجيبت را كندا را كينيا را بيجودا غير خيسا دفتي قبنا سو بليان كايني وروتني فيديو تنو ارغتاني سنيلين اسين جالنا بقى جرتاني تي سو مني غاري خغمچو وسوني في هادي يونتا كيسنيتن دغامني سنينجرنا فيديو تن داودا السلام عليكم ورحمة الله بوم أكمل جرتن هردفتوتا فوركس انترتينمنت رمضان مبارك وربرنا خمبره هدو ربي نواغدو إيجا أكاسمس ماتين تيجي أمان تيجي بكيسين جرتي أكاسم أبليان خيا خاني وجين لا لده بكيسان جرانيت أكاسمت تيمو سبيشالي هردفتوتا خيا خم بيا أدى رتيركمتن هندي خسنو بجاجيا جالسة ما في جي أخذ جمادان إسينجي ور رمضان خنا فيدمو ربي نواغدو لمانو رمضان مبارك all of Muslim bye نجي النطرة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وربنا خبره هجرة ربي مهاجدو رمضان مبارك برا صومنا خبجا صومنا جالاتي في صومنا تقوم ربنا مهاجدو رمضان مبارك كل سنة وانتم طيبين رمضان مبارك وربنا خبره هدو شفتي مسلمة الدنيا راجرتن مرتو رمضان مبارك بقى جيسن باتي جاللا باتي رحمتا باتي أرارا أكسممو خولولي ولدتي أرارسا رمضان مبارك فاميلي تي هنداف أكسمو فاميلي تيك توك هنداف فاميلي تي فيسبوك هنداف بقى كيسن ورا خبر رفوس سومن وهاقولوا رمضان مبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورا هيدو ربنا هاقولوا ورا أمت وكلمتي سومن ربنا هاقولوا مسلمون هندي خيسانو بقى اتي إسانينجه نسانينجها أكسمتي فاميلين تيالين بقى ربي اتي إسانينجه ورا برا هيدو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بقى رمضان جيسن رمضان كريم تكو فارتي أماتي كبجمتو جالتمتو بقى رمضان جيس رمضان كريم سنجاوميه إتي أنسودان هرماناتي جالتمتو في كبجمتو تيا فايو عمر بقى رمضان جيسن سنجا رمضان كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته رمضان مبارك وربرنا كمبره هدو نواغدو سنين جتا فوركس انترتينمنت عارا كان ناكنتني أكا مسلموت الدنيا رجران كان بغتين إسنكه جدوف نأفيرو كيساني بودا غلطوما سنين جتا ومن ورمو الدنيا كان رجرتان هندي كيسان ميديا كان جبي فتنا سنين جتشون بربادا مسلم تون تمران بغتين إسنكه أكا سمس ماتيكو هريوتانكو كنين بك غراغرات أرغمان كنين على ترغمان كنين منهيد أترغمان كنين بيوت غراغران رفجاني أرغمان هندان بغتين إسنكه رمضان غاري برا إتي ملكوفتن
bara itti tokkummaadhaan jaalalaan badhaadhinaan bakka guddaa geessan har'aaf bor itti milkooftan isiniif hawwa. Forex Entertainment subscribe gochuudhaan miidiyaa kana akka jabeessitan dhaamsa isiniif dabarsaa. Akka Oroo Giiftaritti miidiyaan kun miidiyaa guddaa yookiin immoo miidiyaa beekamaa kana caalaa daran mul'atu akka ta'uuf gahee kan koo nan bahadha. Isinoo gahee keessan maal eegdan subscribe share gochuudhaan addunyaarra facaasaa isiniin jecha galatooma. Barri kun bara gammachuu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilmaan muslimaa kan addunyaa kanarra argamtan hundi keessanuu faamiliin tiyyaa baga ittiin isin gahee warra baranaa kan bara hegeree rabbiin waa godhu warra amatu akkanumatti soomanu rabbiin waa godhu Ramadaan kariima. Tonni amantaa muslimaa kanneen guutuu addunyaa irratti argamtan kanneen afaan kana dhageessanii fi hin dhageenye hundi keessanuu baga rabbiin jala bultii soomana Ramadaanaa kan bara 2025tiin isin gahe isiniin jenna. Soomanni baranaa kun kan gammachuu, kan fayyaa, kan milkii, kan iimaanaatii fi kan rizqii akka isiniif ta'u hawwa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota fi jaalatamtoota hawaasa muslimaa mara baga ji'a kabajamaa, ji'a quraanaa, ji'a soomanaa, ji'a Ramadaanaatiin isin gahe nama soomane rabbiin nurraa qeebalu nu haa godhu hunda keenya. Assalaamu alaikum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadaan Mubaarak isiniin jenna. Hundi keessan warra baranaa kan warra egeree nu haa godhu isiniin jenna. Ramadaan Mubaarak. Maatiin kiyya hundi keessan warri viidiyoo kana argitan hundi keessan nama bara dhufu milkaa'ee waan yaadu hunda argatee itti wal gammachuudhaan wal eebbisu nu haa godhu. Ramadaan Mubaarak. Warri Forex Entertainment hundi keessanuu Ramadaan Mubaarak isiniin jedheen jira. Warri hordoftoota TikTok jala jirtanu, warri Facebook kiyya jala jirtanu, Dr. Abduseen hedduu sin jaallata. Ramadaan Mubaarak isiniin jennee jirra. Thank you very much. Tole viidiyoolee ilaallee jirra. Isinillee baga ittiin isin gahee baga geessanii warroonni namoonni hedduun namoonni carraa kanatti fayyadamee irra hedduun miidiyaalee beekamtii kan qabne akkasumas namoota yaamanii baga ittiin isin gahee jechuu barbaadan hedduun akka jirtan ni beekna. Garuu yerootu wal jala nu jalaa dhufe isin hunda irraa viidiyoo fuudhuu hin dandeenye namoonni nu dubbistanii viidiyoon keessan agartee egaa waan kana gadhiisne nu bira gahee dhiifama nu bira hagawullee ni jiran hin beekan namoota dubbiseetu jira. So dhiifama isiniin jechuun barbaada baga geessanii. Baga olmaanuu keenye anammoo fakkeenyaan illee naafsisan isaan kun. Kana kophaatti hogguu namaan jaan. So isin duraan je'eenan illee. Amma osoo ni fi eenyuuni baga geessee siin jaa nama hundaanuu ni jetta musliimoota addunyaa irra jiran hundaanuu numa jenna. Addatti immoo nama wajji soomanuu feetu nama wajji furuu feetu namni akka keenya faa dheebuu maatii faa qabu faani hin gaafatamu. Atilleen haala bar dheeyxee argeetaniin biraa deemee ati dandama qabdaa bar. Dandamee santu sitti hamtuu dha'u barge amma wallaahi amma egeef bartee soomannee maatii biratti egeef bartee soomantee maatii biratti galgala mana furtee namni kun gaasii kararra deemaa maal jaa bakka asii manzuma bana magaman wallahi qiima kana soomanni biyyuma keenya isaanii tola dhuguma rabbi jechuudha. Namoonni hedduun ni jaanilleedha duraan gisee nono soonachiisuuti jiru namni kana jahu soomanni biyya keenya akka waan namni nyaatitu hin quufne tokko na fakkaata. Garuummoo soomanni biyya keenya saniitu soomanuma bakka soomanuma wayitu tokko fakkaata nagayaan. Ani silaagu amma guddadhee kana ummati fadha waa hundi godhee fi adda adda dhaleessee natti tola. Gaafaan tureessan immoo wayii gisee soomanni qophaa'u fa'a. Tanarraa shimbirroo eegi ulbaatarraa lukkuudhe barbaree tanaatu keessatti dhiisin ergaa soo hedduu ulfaate bas hedduu bareeda qophiin isaa hedduu bareeda amma akka biyya namaa keessaa isaan garbuu miiccitee ulbaate miiccitee waamee qabootee wanti hundi qaama bar wanni qaba bar lazzaa wayii tokko qaba bara biyya namaa muraadhis khayrumaaf garuu hundaa'u bareeda wanni guddaan ammaas soomanuma kanaa'u warri waggaa dabre dhaqqabatee baranan dhaqqabin hedduu jira namni nuti beenu so muumina deeme hunda rabbiin baatii kana nami ibidda keessa jiru irraa bilisa taa'anii rabbiin nama hundaa'u gaarii haa fedhuuni mudannoo soomana hajji qabdan fi akkasuma yaadannoo namoonni waggaa bara deengaddaan wajji dabarse fakkeenya yeroo sana biraa asirraa biyyoota biraa deemanii jira kanii fi mana wajji gallu barane namni san hundinuu na bira hin jiru akka mataa keeyyatti yoon fudhadhe jechuudha. Addunyaan irra wajji jirta boru wajjin hin jirtu lafaanis fagaachuu maqtanii nama carraa wajji soomanuu ramadaana kana argattan bifa gaarii ta'ee fi jaalalaaf gammachuun wajjin dabarsaadha
waggaa dhufu eenyu akka wal bira jiruu fi eessatti akkasuma tan hin beekamu. Rabbii tokkicha beeka sana. Sanii fi akkas isin hin jenna waan gootaniin isiniim guyyaa gaafa bartanii soommanuu eegaltanii raangaa irratti meeqa keessaniitu mudannoo garagaraa qaba. Tahimullee sodaattan yoo qaamaatii jalaallee dho'ifattan. Garaa qamadii godhaa itti deebineeti isiniif haasa'ina. Anamma gaaf tokko sitti himu soommana gizee xiqqoo taate soomman waaree faa soommanis hin jaamaatiin ni beekta. Amma siraaba faanan kaasanii faa wal lollaan. Yoo akka tasaa balayyan qiyyana dura dhagaanii kaan nama kaan hin kaasan. Nama isaan kaasanii soommansiisan san guyyaa guutuu wal lolaanii oolla. Ammas biyyatti timiraachaan soommanuu fedha. Amma iddoo jira beekte. Amma akka durii miti gaafa suutirraa seena. Iddoo bareeda. Ammallee suudumarraa seena. Maaliif akka akkasii qaalee garuu biyya keessanitti timirri. Timirri amma heddummaate gaaf duraanii namoota gurguddaa qofa nyaata. Nama soomisoo aan soomana qaba. Soomana ijoollummaa maatii hojii nyaachuuf hin soomanan. Yoon hin soomannellee akka isaan ani hin soomanne narratti akka baran hin fedhu. Hangam fedhe nyaachaa ooleetiin soomanaan hin oolee jee galgala jechuun isaanii hojii nyaachuu qofaaf akkana wal geenamuu nyaataa miti. Ta burtukaana nyaattee harka biyya rigattee an soomana jettamnu ture. Kafooleen asii achi fi narraa urgaa jechuun burtukaanni. So gizee duroon furellee furaa qayyasan narratti hin argan. Maaliif isaanii hojii nyaachuu waan hin fedhuuf. Dhugaadha akkasii kana isin hin jenna wallaahi hedduu gammachuu qabna nuti baatuma kana ga'uufu isin hundi irra deebinee ammas baganuuf keessanii warrootni nu jaalattanii fi kan nuti isin jaalannullee kan nu jibbitanii yoo jiraattan baganuuf keessanii maatiin forex warrootni qaamaan nu bira turtanii nu biraa fagaattan asoo muddasirii fi isaaq zeenuu fi hedduudha baga geessanii bakka jirtanitti isinillee warroota nuti jennuun keessaa akka hin hafne asumaan isinitti himuu barbaadna. Gara dhuma deemu jira caaltu. Saamana soomana kana namni hundi maaliif akkanatti akka gammaduu fi nashaata akka godhatu waan hin beeku. Musliimoota qofa osoo hin ta'in namoonni biraatillee waan ajaa'ibsiisu ta'u soomanni baatiin soomanaatu gammachuu biraa takkaa fi nashaata biraa tokko kan ta'eef soo warra guutuu mataa deebi'u rabbi nu haa godhu ani waan biraa waan dabalataa jiru hin qabu. Akkuma reefu isin kaase immoo yaada keessan babal'isnee gabbisnee isin hojjechuuf yaada soomana kana keessaa dastuuf caaltuun haa dalaytu. Jettanii yaadan komentii jala nu haadha akkasuma ammas mudannoo dastuun jettee isin irraanfatinaan isiniin jaa sagantaan teenya taarraan tanaa qophii qara jaalalaatii wajjin wal qabsiisnee baga geessan tajettu tana fakkaatti baga ittiin isin gahee baga geessan hanga sagantaa biraatiin walitti deebinutti nagaan nu tura.